Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummata irraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti kaleessa haleellaa humnoonni fiinxaleeyyii faannoo uummata gabaa deemaa jiru irratti raawwataniin namoonni 5 ajjeefamanii 4 immoo madaa'uu jiraattonni himanii jiru. Rakkoon koree Olompikii Itoophiyaa uumamee atileetota Itoophiyaa Olompikii Paaris irratti gatii kaffalchiisaa jiraachuu fi biyyattis gama atileetiksiitiin kuffisaa jiraachuu komii bal'aa uummata biyyattii biratti uumee jira. Balaa lolaa naannoo Sumaalee fi Amaaraatti mudateen qabeenyi manca'ee jiraattonni bishaaniin marfamanii jiru. Oduu kennaa ibaatiin lolli Yukureen daangaa Raashiyaa seenuun haleellaa bana hordofee Raashiyaan bulchiinsa Kusrii keessatti labsii yeroo muddamaa labsite. Oduu isin dhageessisuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti kaleessa haleellaa humnoonni fiinxaleeyyii faannoo uummata gabaa deemaa jiru irratti raawwataniin namoonni 5 ajjeefamanii 4 immoo madaa'uu jiraattonni himanii jiru. Namoonni madaa'an kunniin jabaa waan miidhamanii fi karaa hospitaala Shaampuutti ergamanii jirus jedhame. Dabalataa gabaasa kana keebeekiin akkitti aantu isiniif dhiyeessa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti kaleessa haleellaa humnoonni fiinxaleeyyii faannoo uummata gabaa deemaa jiran irratti raawwataniin namoonni 5 ajjeefamuun 4 immoo madaa'uu jiraattonni himan. Namoonni madaa'an kun jabaa waan miidhamaniif gara hospitaala Shaampuutti ergamaniiru jedhan. Guyyaa kaleessaa uummata konkolaataa Isuuzuu lamaan gabaaf gara magaalaa Tulluu Waayyuu deemaa turan irratti ganda Geerarroo bakka Coqorsaa jedhamutti haleellaa raawwataniin miidhaan kun uummata irra ga'eera jedhame. Hawwii Kabbadaa, Warqinaa Baay'inaa, Abdii Dinquu, Taajuu Ahmed jiraattota ganda Gaararroo fi Taayyee Galataa jiraataa ganda Tulluu Waayyuu kan ta'an warra ajjeefaman keessaati. Barsiisaa Baacaa Fufaa fi Salamoon Bobbuu jiraattota ganda Tulluu Waayyuu kan ta'an Kibree Kaffaaloo fi Waaqayyoo Qalbeessaa jiraattota ganda Gaararroo kan ta'an warra madaa'anii mana yaalaa jiranidha. Humnoonni fiinxaleeyyii faannoo kun aanichatti irra deddeebii fi walitti fufiinsaan uummata irratti haleellaa raawwachaa jiru. Bulchaan aanaa obbo Katamaa Waaqumaa dabalatee hooggantoonni aanaa kanaa dhiyeenya gara itti gaafatamummaatti dhufan jedhe jiraattonni OFM dubbise. Rakkoo nageenyaa aanichaa jiru tasgabbeessuuf fedha qabaatan illee Raayyaan ittisa biyyaa aanaa sana jiruu fi bulchiisni godinaa fedha nagaa buusuu isaan qaban kana akka hin milkaneessineef deeggarsa taasisuuf akka hin jirre himan. Rakkoo nageenya aanicha jiru tasgabbeessuuf fedha qabaatan illee Raayyaan ittisa biyyaa aanaa sana jiruu fi bulchiisni godinaa fedha nagaa buusuu isaan qaban kana akka hin milkaneessineef deeggarsa taasisuuf kan hin jirre himan. Rakkoo guddaan nageenya godinicha keessatti akka hin buune taasisaa kan jiru malaammaltummaa ta'uu kan ibsan maddeen Raayyaan ittisa biyyaa naannicha jiruuf hooggansi aanaa Abee Dongoroo dhiyeenyaan gara aangootti dhufan kana waliin hin hojjetan jedhu. Hooggansi raayyaa ittisa biyyaa aanichaa hedduun sabaan Amaaraa kan ta'anii fi guyyaa guyyaan humnoota fiinxaleeyyii faannoo Amaaraa kana waliin hojjetu jedhan. Hooggansa aanichaa irraa ajaja fudhachuun kan socho'an poolisoonni idilee fi farra riphee lolaa kan jedhaman hojii isaanii baadiyyaa keessa deemuun hojjetan akka hin hojjenne kan taasise hooggansa raayyaa ittisa biyyaa achi jiru jedhan. Humnoonni fiinxaleeyyii kun namoota ukkaamsanii maallaqa isaanii maatii miidhamtoota irraa fudhatanii jiranillee lakkoofsa herreega baankii miseensota humnoota mootummaa irratti galaa jiraachuu ibsaniiru. Kaayyoon humnoota kana gandoota Wallaggaa keessatti godina addaa Amaaraa hundeessuun ejjennoo jedhu qabaatanii uummata irratti haleellaa taasisaa jiraachuu maddeen itti dhiyeenya qaban himaniiru. Uummanni wal ijaaree hidhachuu fi of ittisuu akka qabu maddeen dhaamanii jiru. Kaayyoon humnoota kana godinoota Wallaggaa keessatti godina addaa Amaaraa hundeessina ejjennoo jedhu qabaatanii uummata irratti haleellaa taasisaa jiraachuu maddeen itti dhiyeenya qaban himu. Uummanni wal ijaaree hidhachuu fi of ittisuu akka qabu maddeen dhaamanii jiru. Rakkoon koree Olompikii Itoophiyaa uumamee atileetota Itoophiyaa Olompikii Paaris irratti gatii kaffalchiisaa jiraachuu fi biyyattis gama atileetiksiitiin kuffisaa jiraachuu komii bal'aa uummata biyyattii biratti uumee jira.
Giddulixiinsi Koree Olompikii dhimma dorgommii irratti taasisuu Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa fi xiinsammuu atileetota Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuun waltajjii atileetiksii biyyattiin ittiin beekamtu irraa akka mucucaattuu taasisaa jira. Dabalata gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Rakkoo Koreen Olompikii Itoophiyaa uume atileetota Itoophiyaa Olompikii Paaris irratti gatii kaffalchiisaa jiraachuu fi biyyis gama atileetiksiin kuffisaa jiraachuun komii bal'aa uummata biyyattii biraa uumee jira. Giddulixiinsi Koree Olompikii dhimma dorgommii irratti taasisuuf Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa fi xiinsammuu atileetota Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuun waltajjii atileetiksii biyyattiin ittiin beekamtu irraa akka mucucaatu taasisaa jira. Oromiyaan atileetota akka Abbabaa Biqilaa, Faaxumaa Roobaa, Daraartuu Tulluu, Qananiisaa Baqqalaa, Ijoollee Dibaabaa, Ibraahim Jeelaan, Taaddasaa Tolaa, Muhammad Amaan, Amaanaa Margaa, Roobaa Gaarii, Asallafachi Margaa fi Yoomiif Qajeelchaa dabalatee akkasuma Lammeechaa Girmaa, Amaanee Badhaasoo fi kanneen biroo danuu biqilchuudhaan Itoophiyaan Afrikaa fi addunyaadhaaf kennitee jirti. Bara 1960moota dorgommii Olompikii addunyaa 17ffaa Xaaliyaan magaalaa Roomaatti gaggeeffameen gurraachi gaafa Afrikaa Oromiyaa keessaa bahee Shaambal Abbabaa Biqilaa miila qullaa fiiguudhaan maraatoonii mo'atee Oromiyaadhaaf abdii Itoophiyaadhaaf immoo warqii gurraachotaaf gammachuu fidee ture. Faaxumaa Roobaa Olompikii Atilaantaa bara 1996 deemsifame irratti dorgommii maraatoonii mo'achuudhaan dubartii Afrikaa isii jalqabaa ta'uudhaan dabalataan maraatoonii poostaa walitti fufiinsaan yeroo sadii mo'achuudhaan seenaa dalagdee jirti. Itti fufuun atileetonni Oromiyaa addunyaa irratti meedaaliyaa Itoophiyaadhaaf argamsiisuudhaan waggoota 60 darbaniif alaabaa Itoophiyaa ol kaasanii jiru. Dhaloonni Xurunesh Dibaabaa baroota dinqisiisoo addunyaa atileetiksii keessatti dabarsanii jiru. Oromiyaa keessaa madda burqaa atileetotaa kan taate Arsii, Asallaa fi Boqqojjiin atileetota gootota fiigichaa ta'an hedduu Itoophiyaadhaaf gumaachitee jirti. Naannoon guddichi Itoophiyaa Abbabaa Biqilaa irraa kaasee hanga Yoomiif Qajeelchaatti, Faaxumaa Roobaa irraa kaasee hanga Amaanee Badhaasotti Itoophiyaan meedaaliyaa hammaaraa kennisiisaa. Itoophiyaan burqaa atileetota naannichaa gara galaanaatti jijjiiruudhaaf tattaaffiin taasifte garmalee laafadhaas jedhama. Silaa Itoophiyaan akkuma meedaaliyaa atileetota Oromiyaatiin hammaarachaa fi alaabaa isii addunyaa irratti ol ka'ee mirmirfamaa turetti naannicha keessaa atileetota hedduu baasuudhaan giddu galeessa leenjii sadarkaa isaa eeggate istaadiyeemii tiraakii qabu bakka bashannanaa dargaggoota sadarkaa isaa eeggate naannichaatti qopheessuu qabdi ture. Garuu faallaa kanaatiin har'as atileetonni Itoophiyaa bakkuma Abbabaa Biqilaa waggaa 60 dura irratti shaakalaa turetti shaakalaa jiru. Gama biraatiin dhiibbaawwan Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa fi Koree Olompikii Itoophiyaa keessa jiruun atileetonni hedduun dhiibamuun biyya birootiif akka fiigan taasisee jira. Addatti rakkoo ilaalcha Koree Olompikii Itoophiyaa keessatti barootaaf dagaagaa tureen Itoophiyaan waltajjii atileetiksii addunyaa irratti ittiin beekamtu keessaa dhiibamaa jirti. Bara kana atileetonni Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dorgommii Olompikii 33ffaa Paarisitti adeemsifamaa jiru irratti hirmaatan dhiibbaa garaagaraatiin qabxii barbaadamu galmeessuu hin dandeenye. Dhiibbaawwan atileetii jalaa jiran keessaa dorgommii irratti qophaa'aniin alaa kan biraa keessatti hirmaachisu, leenjisaa isaanii malee akka imalan taasisu, atileetonni xiinsammuun isaanii tuquu fi kanneen biroo dhiibbaa atileetota Itoophiyaa baachuun wal dorgommii Olompikii Paaris irratti hirmaatanidha. Kanaaf ammoo gaafatamni Koree Olompikii Itoophiyaa akka ta'e atileetotaa fi leenjistoonni atileetotaa kallattiilee garaagaraatiin dubbataa jiru. Olompikii Paaris bara kanaa irratti Koreen Olompikii Itoophiyaa atileetotaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa fageenyota garaagaraa irratti filate isatti dabarsee aangoo fi ga'ee isaa malee fageenya ittiin dorgoman irraa jijjiiruun nama ofii barbaade fageenyota barbaade irratti ramaduu turuu OFM gabaasuun isaanii yaadatama. Hoogganaan Koree Olompikii Itoophiyaa Dr. Ashabbir Waldagorgis atileetota Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa fageenya garaagaraa irratti filate jiru jijjiiruudhaan yookaan gidduu seenuudhaan akka ofii barbaadetti aangoo isaa malee filaa turuun qophii atileetiksii Olompikii Paaris taasisaa turan irratti danqaa uumuu fi xiinsammuu atileetotaa miidhuu atileet Yoomiif Qajeelchaa fi daayirektarii kilabichaa atileetiksii koorporeeshinii koonistiraakshanii fi injinaringii Oromiyaa obbo Muhammad Eeboo himanii turanii. Akka fakkeenyaatti atileet Yoomiif Qajeelchaa fageenya meetira 3000
5,000 fi akkasuma 10,000 qabxii olaanaa kan qabu yoo ta'u sa'aatii bara kanaatti fageenya kaaniin sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Haa ta'u malee hoogganaa koree olompikii Itoophiyaa Dr. Ashabbir Atileet Yoomiif Qajeelchaa fageenya meetira 5,000 keessaa baasuudhaan nama sadarkaa 11ffaa irra jiru bakka buusu dorgommii olompikii Paaris irratti hirmaachisuu ibsee jira. Koreen olompikii Itoophiyaatiin sammuu atileetotaa tuquun cinaattis leenjistoota atileetotaa akka gara Paarisitti hin imalle taasisuun miidhaa biraa atileetota irratti ga'ee jiraas jedhanii jiru. Akka fakkeenyaatti leenjisaan atileetiksii Tsiggee Dhugumaa akka gara Paaris ishee waliin hin imalle taasifamee jiraas jedhamee jira. Kun immoo kan ta'e murtee koree olompikii Itoophiyaan murteesse ta'uu isaa maddeen himanii jiru. Rakkoo garaagaraa baatee gara Paarisitti kan imale jilli atileetiksii Itoophiyaa hanga ammaatti meedaaliyaa 2 qofa argatee jira. Itoophiyaan atileetota ciccimoo qabattee imaltus sababoota rakkoo koree olompikii yeroo garaagaraatti uumaa jiruun Itoophiyaan waltajjii maqaa gaarii irratti qabdu irraa mucucaachaa jirti jedhamaa jira. Kufaatii bara kanaa olompikii Paaris irratti Itoophiyaa mudataa jiruuf koreen olompikii Itoophiyaa kan itti gaafatamu ta'uu isaa qaamoleen garaagaraa ibsanii jiru. Dorgommii olompikii 33ffaa Faransaay magaalaa Paarisitti hangaarraa adeemsifame kanaan Ameerikaan warqii 27, meetii 35, naasa 32, walumaa gala meedaaliyaa 94 yoo sassaabattu Chaayinaan immoo warqii 25, meetii 23 fi naasa 17 walumaa galatti meedaaliyaa 65 lammaffaa. Awustiraaliyaan immoo meedaaliyaa 42 sadaffaa irra jirti. Keeniyaan meedaaliyaa 5 sadarkaa 36ffaa, Itoophiyaan ammoo meedaaliyaa 2 qofa argachuun sadarkaa 57ffaa irratti argamti. Balaa lolaa naannoo Sumaalee fi Amaaraatti mudateen qabeenyi manca'ee jiraattonni bishaaniin marfamanii jiru. Laynii Waabee Shabalee guutee daangala hordofee naannoo Sumaalee jiraattonni aanaalee 3 balaa lolaatiin hubamanii jiru. Dabalata gabaasa kana Kebeekiin akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Lagni Shabalee guutee daangala hordofee naannoo Sumaaleetti jiraattonni aanaa 3 balaa lolaatiin hubamanii. Balaa lolaan kun midhaan lafa qonnaa hektaara 6,186 irratti argamu barbadeessuun manneen barnootaa fi buufataalee fayyaa irratti miidhaa qaqqabsiise. Akkasumas maatiilee 2,827 qeerraa buqqaaniiru. Taateen kun aanaa Qaayiliif Mustaaliyaaf Feeraanitti ta'uu ibsa kominikeeshiniin naannichi baasee ifoomseera. Oduu wal fakkaatuun godina Gondar kaabaatti jiraattonni aanaa 3 bishaaniin marfamanii argamu. Aanaalee kanneen keessatti bokkaan cimaan roobuu hordofee balaan kun mudachuu sagalee raadiyoo Ameerikaatu gabaase. Jiraattonni 1,500 ol ta'an gargaarsa hatattamaa barbaadu jedhameera. Aanaalee Foggariif Libbuu Kamkam keessatti gandoonni 12 ol marfamanii jiraachuu biiroon bulchiisa balatasaa aanotaa kanneenii waabeeffachuun VOA'n gabaaseera. Manneen barnootaa 6 fi manneen amantaa 2 miidhamuu, midhaan lafa qonnaa hektaara 3.7 irratti argamu barbadaa'uu fi bineeldonni lolaan fudhatamaniiru jedhame. Oduu kennaa ibaatiin lolli Yukureen daangaa Raashiyaa seenuun haleellaa balaa hordofee Raashiyaan bulchiinsa Kusrii keessatti labsii yeroo muddamaa labsite. Yukureen haleellaa kan bantee jalqabaa torbee kanaa yoo ta'u hanga guyyaa kaleessaatti lolli cimaan daangaa Raashiyaa keessatti gaggeeffamaa jira. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Loltoonni Yukureen daangaa Raashiyaatti seenuudhaan haleellaa balaa hordofee Raashiyaan bulchiinsa Kusrii keessatti labsii yeroo muddamaa labsite. Yukureen haleellaa kan bante jalqaba torbee kanaa yoo ta'u hanga guyyaa kaleessaatti lolli cimaan daangaa Raashiyaa keessatti gaggeeffamaa jira. Bakka bu'aan bulchiinsa bulchaa Kaaris kan ta'e Aleeks Simooriin haleellaa Yukureen qolachuudhaaf labsii yeroo muddamaa labsuun barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Haleellaa Yukureen daangaa Raashiyaa seenuudhaan bante kanaan namoonni nagaa 5 du'uu fi 31 ammoo madaa'uu himuun qondaalonni Raashiyaa dubbatanii jiru. Waa'ee haleellaa Raashiyaan jettu kana Yukureen hanga ammaa tolellee badellee jettee hin qabdu. Gaafa kibxataa hagayya 5 bara 2024 loltoonni Yukureen 1,000 ta'an taankiiwwan 11 konkolaataa sibiilaa 20 qabachuun daangaa Raashiyaa seenuun haleellaa akka banan himtee turte. Mandaroota Raashiyaa hedduu keessatti lolli cimaan gaggeeffamaa akka turee fi jiraattonni naannoo magaalaa Suursaa jedhamtu jiraatan akka ba'an gochuu ibsitee jirti. Bulchiinsi waraanaa itti baname kun kana keessatti sochiin idilee akka dhaabbatuu fi
namoonni mana akka hin baane qondaalonni Raashiyaa dhorkanii jiru. Raashiyaan gurraandhala 24 Yuukireen irraa waraana erga bantee booda Yuukireen daangaa Raashiyaa seentee haleeluun kan isa jalqabaati. Miseensi mana maree Yuukireen kan ta'an Oliksoo Anichoorin roobii hagayya 7 bara 2024 akka ibsanitti Yuukireen daangaa Raashiyaa seenuudhaan magaalaa Saniska qabattee Suudiskaan immoo karaa ittiin bobbaan Raashiyaa gara Awurooppaa ce'uudha. Yuukireen Raashiyaa seentee adda waraanaa haaraa banuu ishee loltoonni Raashiyaa bakka biraatti Yuukireen irratti dhiibbaa geessisaa jiran garas akka deemaniif humna Raashiyaa bakka garaa garaatti dhiisuuf kan gargaaru akka ta'es BBC'tti himanii jiru. Yuukireen humna lafoo Raashiyaa seenee haleellaa gaggeessusee odeeffannoo dursaa akka ishee hin qaqqabne USA'n beeksisee jira. Yuukireen maal kaayyeeffattee daangaa Raashiyaa akka seente baruudhaaf USA'n humna waraanaa Yuukireen akka dubbistu dubbii himaan White House himanii jiru. Lola cimaa daangaa Raashiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin qondaalota mootummaa wajjin walgahii guyyaa kaleessaa hagayya 7 ta'aniin Yuukireen haleellaa banuusee waraana hammeessuu barbaadde jechuun dubbatanii jiru. Gaggeessaan humna waraanaa Raashiyaa kan ta'an Velid Garisiyoon gama isaaniin haleellaa Yuukireen daangaa seenuudhaan bante loltoonni Raashiyaa duraanuu dhaabbachuudhaaf qolataa akka jiranis himanii jiru. Loltoonni Yuukireen magaalaa Suudiskaa qabachuudhaan kaayyoo akka qabaniif garuu immoo loltoonni 100 Yuukireen jala ajjeefamuu ibsanii jiru. Haa ta'u malee garuu chaanaaliiwwan telegiraamaa warra Raashiyaa deeggaraa akka jiranitti akka Raashiyaan jettutti osoo hin taane lolli cimaan gaggeeffamaa jiraachuu beeksisanii jiru. Biloogaariin Raashiyaa Yuurii Koteenoon naannoo magaalaa Buudiskaa lolli baay'ee cimaa ta'e gaggeeffamaa jiraachuu yoo ibsu chaanaaliin telegiraamaa Arribaar jedhamu ammoo haalli naannichi jiru amansiisaa akka hin taanee fi loltoonni Yuukireen ammaayyuu gara fuulduraatti deemaa jiraachuu ibsee jira. Gama biroon immoo buufata anniisaa niwukilaraa Kuriskii haleellaa Yuukireen irraa tiksuudhaaf naannichatti humni cimaa cabsitee akka jirtus beeksiftee jirti. Ollaa bulchiinsa Kuriskii kan taate bulchiinsi Bolongaar keessatti immoo haleellaa misaa'ila Yuukireen namoota hedduu irratti miidhaa ga'uu ibsee jira. Raashiyaan ganna kana Yuukireen irratti duula cimaa gaggeessuudhaaf loltoota 75,000 daangaarra qubsiiftee akka jirtu kan himan qondaalli waraanaa Yuukireen Koloneel Vilaadisliivaa Seleeviyoonaa karaa bulchiinsa Yuukireen Suumii jedhamuun daangaa Yuukireenitti duula akka maltu eeranii ji'oota duraa Raashiyaan karaa Kaarvikaa daangaa Yuukireen seenuudhaan adda waraanaa haaraa banuun loltoonni Yuukireen akka garagaraatti akka dhiifaa gochuun dhiibbaa gootee jirti. Yuukireen amma daangaa Raashiyaa seentee lola banuu ishee humna Raashiyaa adda waraanaa garagaraatti akka bittinnaa'u gochuu akka ta'es himtee jirti. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma mataarraa oduunarraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun keessi wajjin turan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaan marjamaaltu nafaana ture qophiilee OFM kanneen hafa waliin turtii gaarii.